Tante akkuma jettee beektonni yookaan imaamotni amaaraatu ifa ba'anii waan adda addaa irratti namni akka nama tokkootti gahee olaanaa taphateetti maqaa kaastee Tadlaa Hayileeti. Tadlaa Hayilee Itoophiyaa nu arginu kan Itoophiyaa amma jirtu tana bu'uureessuu keessatti gahee olaanaa taphatee jettee lafa keetteerta. Hanga ammaattis gareen ka ilaalcha san qabatanii deemaa jiran jiru. Namni tokko ammoo amma kun masaraa mootummaa isaantu jira. Gaafiin Oromoo kanaaf deebuu didee qabsoon Oromoo kanaaf laamshee jedhanii asii yoo amma ilaaltu maal si fakkaata kun? Okay. Haala ammaatti deebuu dura waa'ee Tadlaa Hayilee kana ibsu. Tadlaa Hayilee kun namni jedhamu kun nama bara Haayila Sillaaseen aangootti dhufu warra biyya alaatti erganii akka barataman godhan keessaa tokko. I think biyya Belgium, University biyya Belgium takkatti barate. Sanirratti qorannoo maal godhe biyya san keessatti akkamitti sabaa fi sablammummaan baddee olaantummaan aadaa tokko mul'atti ka jedhu waan qorate. Dhumarratti garuu kan irratti xiyyeeffate Oromoon akkamitti aadaa Amaaraa qabata akka jedhu. Ifatti wanni barreeffamni isaa akka jiru Oromoon akkamitti Amaareessinaa ka jedhu itti deebi'ee akkamitti gara Amaaraatti assimileeted godhana akka jedhu. Inni biyyi san gaa warra Teediroos Mililikii fi jara kanaatu jaare inni garuu imaammata akka imaammataatti olaantummaan aadaa tokko afaan saba tokko akkamitti biyya san keessatti jiraachuu qaba ka jedhu bifa hayyuu yookaan intellectual foundation nama lafa kaa'e jechuudha. Bu'uura hayyummaa nama lafa kaa'e. Namni kun maal jedha biyya san keessatti aadaa bareedaa ka qabu sirna nama bulchuu ka qabu afaansa afaan barreeffamaa ka ta'e amantiinsaa filatamaa ka ta'e ummata tokkootu jira jedha. Ummanni kaan ammoo ummanni akka Oromoo kun ummata boodattafaa waan ta'eef akka ummata kanaatitti aadaa ummata kanaa sirna ummata kanaa fudhachuu qaba. Biyyi sun akkasitti ijaaramuu qabdi jedhee nama imaammata Haayila Sillaasee gorsaa ture. Amma namni tokko gaafina asirratti akka hayyuun tokko yaada kannachuu ni danda'a. Yaanni hayyuu tokko akkamitti imaammata mootummaa ta'ee ka jedhu yoo ka jennu taate namni kun nama mootummaa waliin hojjete nama ministeera barnootaa keessa hojjete. Gara biraatiin wanni inni jeessan baay'een isaa immoo qabatamaan hojiirra oolee jira. Kanaafuu it's not an academic exercise. Namni tokko barnoota isaa ittiin eebbifamuuf yookaan digirii fudhachuudhaaf barreessu osoo hin ta'in waan hojii qabatamaan hojiirra oole. Wanni inni jedhe tokko keessaa tokko maali? Afaan Amaaraa danda'u lammummaa Itoophiyaa paaspoortii argachuudhaaf afaan Amaaraa sirriitti danda'uun barbaachisa ka jedhu faadha. Naannolee Oromiyaa namoota kaabarraa fidanii qubachiisanii isaan akka bulchan godhu ka jedhu. Amma fakkeenyaaf biyya san keessatti yeroo dheeraa yuunivarsiitii galuudhaaf afaan Amaaraa eefiduun dirqama ture. Garuu yuunivarsiitii keessatti afaan Ingiliishitiin baratan. Kana isatu lafa kaa'e waan akkanaa kana. Afaan Amaaraa danda'uun akka biyya san eenyummaa biyya sanitti loyaalitii biyya sanii kan agarsiisu waan ta'eef garaagarummaan barbaachisummaan isaa dilas ta'ullee baatu olaantummaa afaan tokko aadaa takka gaccimsu akka imaammataatti nama ibsee lafa kaa'ee wanni san ammoo akka bara Sillaasee keessa irree hojiirra oolu ka godhe jechuudha. Warri amma jiru baay'een isaallee yaaduma kana deeggaran wanti nama dhibu. Warri amma biyya takka keessatti የዘር ፖለቲካ የጎሳ ፌዴራሊዝም jedhu baay'een isaanii warra imaammata kana hordofan warra sirna akkanaa deebisuu barbaadan biyya adda diigamtee wayyaaniin biyya diigtee abaawwan biyya diigdee warri jedhee halkanii guyyaa dibbee rukutu kun warra ilaalcha akkanaa aadaa takka saba afaan tokko biyya san keessa irratti deebisuu barbaadan warreen gartee sirna Tadlaa Hayilee faan lafa kaa'an kana warra dhaalan itti fufuu barbaadan jechuudha. Kanaaf wanti amma isaan imaammanni akkasitti lafatee sun qabatamaan biyya san keessatti hojiirra ooluuf oolee jira. Bu'aan isaa immoo qabatamaatti akka miidhaa ta'e argate mul'ate fincilli garaagaraa sabni Oromoo irraa warri Tigraay warri Kibbaa warri Soomaalii hundinuu sirni irratti fincilan sirna humnaan dhaabbatee fi imaammata namoonni kaayyoonni akka Tadlaa Hayilee kun fa'aan barreessan kanarratti jechuun fincilli godhama. Tole. Imaammata kun dhugama baay'ee hundeen lafa gad ejjatee Itoophiyaa keessatti argama. Mootummaan amma tanaan dura ture EPRDF ilaalchi isaanii ka federaalizimii sabaaf sablammootaa waraqaa irra jira. Garuu akkamitti ilaalcha kana yookaan falaasama kana imaammata kana kaasuu dadhaban yookaan sochoosuu dadhaban maal rakkoon isaa? Gaaffii gaarii.
Imaammanni kun yeroo osoo mormiin isa irratti mudatiin akkasumatti waan hojiirra oolaa ture jechuun nama dhiba. Bara keessattuu bara fincila baaleetirraa akka jalqabe mormii imaammata kanaati. Oromoon raayyaa mormiin isaan godhaa turan amma isa wayyaanee tokkoffaa jedhamee beekamu kunis imaammata kanarratti fincila ka'e. Maccaatu Lamnis imaammata kanarratti fincila godhame. Booda kan ammoo bara 1960moota booda ifatti sadarkaa hayyootaattis sadarkaa gurmii barattootaati irrattis ifatti imaammanni kun akka biyya saniif rakkoo ta'e akka madda rakkoo dhibee biyya sanii ta'e ifatti himamee jira jechuudha. Kanaaf namoonni akka Walii Makkonnin fa'aan biyya san keessa biiti sun biyya mana hidhaa sabaaf sablammoota akka taate ibsaa guutamaa fa'aanis Biraana Masqal Raddaa warri jedhama warroonni hooggantoonni Hayilee Fidaa warra hooggantoonni barattootaa fi boodarra Meesonii fi Appaa warri hooggan hundi isaanii kanarratti garaagarummaa hin qaban. Garaagarummaa waan adda addaa qabaatan malee biyya san keessatti maddeen dhibdeen sirna cunqursaa olaantummaa saba tokkoo afaan tokkoo gadhaa'uudhaaf godhame ta'uu irratti hundi isaanii walii galan. Kanaafuu imaammanni suni akkasumatti salphatti waan hojii deemaa ture osoo hin ta'in waan fincila irratti ka'aa ture. Dargiin haga tokko gaafii barattootaatti yookaan rakkoo biyya sanii hubannoo barattootaa yookaan gaafii barattootaa haga tokko ejjennoo barattootaa fudhatee ture. Kanarraa ka'uudhaan fakkeenyaaf sabaaf sablammoonni maqaa isaaniitiin akka waamaman maqaan arrabaa sun akka hafu afaan Oromoo akka reediyoo irratti darbu wanti tokko wanni godhamee jira. Akkasumas National Democratic Revolution waan jedhu imaammata amma barreeffama itti bal'ateen keessaa hambise malee imaammata sabaaf sablammoonni biyya san keessatti kabajamuu qabaa mirgi isaanii ka jedhu imaammata wayii tokko baasanii turan. Waan akkasii waan simboolik ta'e tokko hojjetanii jiranii. Boodarra garuu sirni dargitis maal ta'e qabsoon fincilaa gara kaabaatii fi gara bahaa gara itti kaanaan innis akkuma sirna dursanitti deebi'ee Itoophiyaa tigdam Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaatiin ka jedhu warra kana hunda gareen maali dhiphoota gariin biyya fottaquu barbaachisanii biyya diiguu barbaadan maqaa jiruun waan tokko waan fuuldura tarkaanfii fudhatan san of booda deebi'anii sirnuma waan makka hojii bara Haile Sillaasee wal fakkaatu kan hojjetan jechuudha. Warri wayyaanis dhufanii amma yoo dhufan gaafiin isaan kaasan gaafii sabaaf sablammoota bu'uura irratti waan wal dhaban hin qaban. Gaafii wayyaaniin kaastee ejjennoo wayyaaniin sabaaf sablammoota irratti qabduu fi Oromoon qabdu wal hin dhibu. Rakkoon isaanii jarri anguma laaltee saamicha diinagdee malee biyya san bu'uura irraa jijjiiruu fedhii hin qaban. Kana waan hin qabneef maal godhanii biyya san akkuma gartee amma namni tokko yoo dhukkube yoo osoo madaan san sirriitti hin fayyin faashaa irra diban irratti hidhanii siin deeman akkasuma godhan malee bu'uura irraa biyya san hin jijjiirre bu'uura irraa wanni jijjiiruun barbaanneef maali bitisa yoo bu'uura jijjiiramte isaan maayinooriitiidha humna hin qabanii olaantummaa diinagdee irratti argachaa turan san hin argatan harka ja'a gaheen isaanii harka 96 ta'u jechuudha. Kana waan hin barbaanneef sirna kana wama tokko irraa hir'isanii akka isaanii ta'uuf deemaa turanii sirna federaalizimii waada galan san irra hojiirra oolchine kun akka hojiirra oolchiniif ammoo ragaan bal'aan fincilli uummata Oromooti irraa itti ka'e boodarra isaanis fanqolchee kana jechuudha. Kanaaf mootonni darbaa dhufan hundi isaanii gariin warra sirna sanitti amanu gariin ammoo sirna san jijjiiruudhaaf fedhii fi dandeettis hin qaban. Kana dandeettii qabu kana jijjiiruu danda'u Oromoodha. Oromoon akka humnaatti qindaa'ee yoo bahee humnatee duraanuu Oromoon ca'u malee biyya san olaantummaan keenya hin jiru waan jedhan jecha humni Oromoo bahee sabaaf sablammoota of cinaa hiriirsee yoo ka deebuu taate yoo ka humna godhatu taate sirna san bu'uura irraa cabsuu danda'a. Dandeettii humna qabeenya resource ka qabu Oromoodha. Ka yoo sirni sun cabees irraa fayyadamuu danda'u Oromoo sirni cunqursaadha sirni olaantummaa aadaa saba tokkoo ka jedhu san yoo ka cabe biyya san keessattis ka irraa fayyadamuu danda'u warra biraatillee ka fayyadamuu danda'u Oromoo waan ta'eef humni Oromoodhaan ijaarame tokko dhufee biyya san qabachuu dhabuun sirni kun akka hin cabne waan